akka yaadaatti lafa kaa'amee sossoo'uu erga jalqabee takka bubbuleera. Akka dhaabaatti ijaaramee ergaas bahee garuu waggaa tokko hin caalu. Waldaa Aadaa fi Dudhaa Oromoo jedhama. Dhaabni Waldaa Aadaa fi Dudhaa Oromoo kun dilbata darbe caamsaa 24 bara 2015 as magaalaa Torontoo Kanaadaatti walgahii tokko waamee geggeessee jira. Akeekni walgahii kanaas Projekta waldichi waggaa kana hojjetee xumurate tokko ummataaf dhiyeessuun bifa gaaffiif deebiitiin ummata irratti mari'achiisanii yaada walitti qabachuudhaaf ture. Yaada gara fuulduraatti waldichi projektoota kana fakkaatanu karoorfachuu fi raawwachuuf itti gargaaramuu danda'u jechaadha. Projektiin bifa viidiyootiin dhiyaate kun keessaa'uu sirna daa'umsaa fi aadaalee Oromoo daa'umsaa wajjin walitti hidhatan akkasumas sirna ayyaaneffannaa aadaa ateetee irratti kan xiyyeeffate ture. Kana malees projektiin kun naannoo Oromiyaa tokko qofa irratti kan murtaa'edha. Kanas waan ta'eef aadaaleen Oromoo projekta kana keessatti ilaalaman kun naanneelee Oromiyaa garboottoo akkamitti ilaalamuu, akkamitti ayyaaneffamuu, akkamitti geggeeffatamuu kan jedhus baruu barbaadeera waldichi. Waan hundumaafuu waa'ee projektaa fi viidiyoo kanaa projekticha qindeessuuf raawwachiisuu keessatti adda durummaan hirmaachaa kan turan adde Kweekumsaa irraa haa dhageenyu. Akeekni viidiyoo kanaa dhuguma qaamaan akka buleettiin jedhu ganduma tokko anis himadhe sana. Isuman argaa guddaa isaanii godhe inni immoo gabaabaadha, dhiphaadha, qaqaawwaadha. Naa bal'isaa kan bakka Oromiyaa bal'oodha. Ganda koo qofa miti. Kan sana hundaa hammatu itti aansinees next stage isa taanutti kan sana hundumaa hammatu waan hojjechuuf taanuuf. Sanaaf immoo yoo nama as baase malee dhaluufi kootiin beekan dhalatee guddaan arsiitti dhalatee guddaan namben kata waa dubbisee waa qoradhee argeera ta'a garuutti dhaladheetti guddaan isinirraan eegansan akkasitti naannotan waliin akkatti walii buutuuf akkatti ankoo miti walii kun amma bakka dhaqee namatti agarsiisu hundumaatti waan naan jedhu kun projektii nama tokko miti projektii saba tokko miti hundi keenya waan beekutti gumaachuu qabnu kan jedhamtu jira. So isin walitti na gumaachaa, isin walitti na gabbisa, isin walitti na guddisa. Kanaaf isin naa dabala yaada qabaatame yoo nandeen isa gaaffii isa hundumaa kan osuma nadeessa waa hundumaa beekuuf hin danda'u. Yaadi namni yaada wayii kennitan maalis yaadachiisa yeroo dubartoonni akkasana argani wal hojjetan yeroo agartan maal yaadattu waan durii ollaa keessanitti waan ta'e. Kan amma kan akkasitti qopheessine sadarkaa guddaa yookaan isin jedhu baay'ee xiqqaadha kan waggoota 20 dura irratti cabduudhaan cittuudhaan walaloo tarree tokko har'a yoo argadhu waggaa 2-3 har'a ammoo tarree seetti guutuu argadha tun akkas jedhutti waggaa dheeraa irratti walitti qabame walaloo kunis ga'e. Kitaabi sunis akkasatti dhufe. Xiqqoodhaan har'a abarrirraa waa argadha borimmoo Safiyaan lawa agak tidak ada muka era abdi mau kutachuu malee itu walitti qabu as ga'e waan ta'e ammas walitti sintina dabalatan it's precious isiniin jechuu barbaade naan tuffatinaa laayinii tokkollee yoo naa kennitan itti dabalame bakka akkasiitti immoo akkas godhu jechuudhaan nu gargaara jechuudha. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu waldichaa kan ta'aniif projekta viidiyoo kana keessattis gahee guddaa kan qaban adde Ashaa Ahmadis walumaa galatti waa'ee projektii kanaatiif waa'ee waldaa kanas waan nuuf himan qabu. Adde Ashaa viidiyoo kana keessatti gahee guddaa akka qabdan argaas turre namoota fuulaan beenu tokko jijjiiruu kan yeroo amma beenu bakka garaagaraa jiran akkamitti namoota kana walitti qabachuu dandeessan? Galatoomii tasfaa'ee namootaan kana
Anilleen akkuma nama tokkotti yeroo gabaabaa keessatti isaan keessatti hirmaadhee keessatti argamu kiyyaa fi garuu namni baay'inaan irratti dadhabee bu'aa bayii meeqatti dabree nama kana lagalagaa biyya hedduun isaanii nu nama sadii malee hedduun isaanii anaa fi koo wajjin nama afur malee warra Ameerikaati. Warra Ameerikaatu ta'anii isteetii adda addaa jiraatanii isaan kana tahee jettee walitti qabdee fiddee gariin isaaniittis akka faamiliitti dhufanii kunis manguddoonni ati argite sun namootan biyya biraati laga dheeraadhaaf asii kaatee dhayxee tiraanspoortii irraa baaftee rakkattee achii fiddee walitti qabdee na dura torban tokko achi turan isii bira nu dura achi turanii san dura yeroo dheertuudhaaf itti yaaddeetu nutti himte meegaa nama kanin argadhus natti hin fakkaatu yoo nama argadde bara waan akkanaatiin hojjechuu yaadaa jettee humaa si wajjin jirraa jenneen akkasitti gaafa isaan achi biyya sanirraa gara Ameerikaatii dhufanii xiqqoo hara baafatanii yaani akkasiin nuti iskaanee asii anaa fi hawwii margaa wajjin dhayne itti saraktan karaa Kitchener Waterloo so gariisa lafa bakka kooteejii wahii nuu qabdeetii guyyaa hedduudhaaf guyyaa lamaa fi halkan lamaaf achi turre gariisa immoo Waterloo University keessatti hojjenne akkasumatti wal gargaarree dhugaatti nuti gara keenya waan aadaa kanarraa waan tokkollee waan beeknu hin qabnu jaartonni sun baay'ee beekan eessuma isiin nama guddaa suni adde Maartaani keessaa yaa'een dhumu ammoo gaata akka jaanii lama jaanii aadaa naannoo tokkaati jennee gartee yoo hadhiif nu taate aadaan keenya bubbeebbata waanni kuni bu'uura nu taati bantu yookaan furtuudha nu taati waan juulaalleeti akkasitti walitti dhufnee irratti hojjechuu turre jechuudha guyyaa sadeen saniif. Namoota keessatti hirmaatan argachuun yookaan bakka garaagaraatii walitti fiduudhaan alatti rakkoon guddaan isin argitan maal waan viidiyoo kana hojjechuu keessatti? Dhugatti rakkoo guddaan rakkoo hamaan sullee hin jiru yoo jiraate rakkoon gara ogummaa kaameraamaanitiin baay'ee rakkatte maaliif mucaan gurbuma yaangi akka hayyoo hiyyaa tokko yeroo dheertuudhaaf of dararuu hin danda'u takka ta duraatii ogummaa guututti hin qabu isa san maallaqa irraa kafaltee wajjin baay'ee wajjin dararamte wanni guddaan waan san keessatti akka rakkinatti akka nan yaadu tokko sanii lammaffaa haadhuma ilmootuu dhabne haadha daa'ima qabdu hedduun isaanii isin gaafatte san duras gaafasis taanan ay nuti kun waan amantii malee kun laalu jedhanii didanii mucaan sun nama gartee ijoollee dhiyeenya biyya tana dhuftee daa'ima jabaate qabdi isiidhuma ijoollee Oromoo waan taateef waan kuweetti dhiyaattuu fi akkasii mucaan sun nu fayyamte sangoonee rakkinni yoo akka rakkinatti wanni nutti mul'ate lamaan kana gaafas. Durataa waldaa aadaa fi duudhaa Oromoo kanaa kan ta'an obbo Badri Adamis walumaa galatti waa'ee waldaa kanaaf karoora waldaan kun gara fuulduraatiif karoorfatee jirus ilaalchisanii waan itti nuuf dabalan qabu. Obbo Badri mee maqaa waldaa kanarraa jalqabnu waldaa aadaa fi duudhaa Oromoo. Aadaa rakkoo nutti fiduun beekaa ishee duudhaa jettu kana xiqqoo ishee amma beektan nuu hima maal jechuu barbaadan? Dhugaa fayyaa ta'a galatoomaadha guyyaa kana irratti asirratti argamtanii isa kana nu gaafachuudhaaf jechuudha. Isa duudhaa jiru qofa irratti yoo deebine naannawa adda addaatti amma fakkeenyaaf naannawa ani itti dadhabee guddadhetti hooda jedhama. Naannawa biratti duudhaa jedhama. Duudhaa kana keessa waa hedduudhaatu jira. Waan bara durii waan safeeffatan aadaa waa hedduudhaaf keessaa qaba jechuudha. Duudhaa fi hooda jechuun akka gartee noormi jechuudhaati akka wayii akkas faadhaa of keessaa qaba. So dalagaa waldaan kun dalagu keessatti ishee duudhaa jettu jala kanatti maal dalaguu yaaddaniiti ishee duudhaa jettu itti dabaltan?
Isa addaan babaafneeti isa duudhaa jajjolatti wanni xiyyeeffannee isa sani jennu tokko tokkoon hin jiru. Garuu hoggaa wal qabsiifnee waanuma aadaa keenyaa fi duudhaa keenyaa hoggaa jennu waa hedduudha kunuunsuu barbaanna. Kunuunsinee akkuma ammaan tattee agarre kanatti akka kan beeynutti warra beekanirraa qorannee dhaloota itti aanuuf dabarsuudha wanni guddaan hunduma isaatu. Lafaa usin gaafachuu maafanii yaadumti waldaa aadaa Oromoo kana ijaaruu ma akkamitti kaa'ime eessaa ka'itu arramoo isa ga'ee jira. Fayyaa ta'e inni kun waldaan hawaasa Oromoodhaa naannawaa biyya adda addaa jiran keessatti yeroo dheeraadhaaf aadaa fi waan adda addaa hawwisoodhaa waa hedduudhaa qopheessaa ture. Adeemsa yeroo dheeraa keessa wanni aadaa fi duudhaa fi hoodaa fi irreechaa ayyaanota Oromoo baay'eetu jira. Inni kun hawaasni naannawaa adda addaa ijaarame ispeeshaalii kan naannawaa keenya kanaa kun waggaa 28-30 lakkaawwata kan magaalaa Torontoo jechuudha. Kanaaf inni wanni dhimma aadaa fi hoodaa takka duudhaan keenyaa kun xiqqishoo irraa prioritiin matakka fuuldurummaan kennamuudhaa waan ka'eef wanni aadaa keenyaa kun if duubatti takka akka barbaachisutti faana bu'amee itti abboomamee deemaa hin jiru waan jiru nu mul'ate sanii fi namootan warra aadaa mararfatan warra aadaa ofii deebisuudhaaf bakka itti deebisuudhaaf kunuunsuu barbaadan hunda Oromoo hunda keessaa kan amantiin hin daangeessine jechuudha. Isin kun saniif bu'uureeffame. Amma hagamtaate waldaan kun erga uumamte jechaan umriin ishee meeqa? Baay'eedha xiqqoodha. Amma waggaa tokko hin geenye man dura. Kanaan dura al tokko qofa waan akka har'aan tanaa kunillee har'aan tana waan namni tokko hojjate asitti maqaa waldaa keenyaatiin dhiheessine uummatatti malee waldaichi kun eega dhaabbatee al tokko konferansii qopheesse. Konferansii kanarratti namootan gara nam shaniiti dhiheessee sanirratti mata duree adda addaatti laatamee fi namni qoratee qormaatan waanuma dhimma aadaa namni tokko waa'ee fuudhaa fi heerumaa naannawa isaan itti dhalatanii guddatanii dhiheesse. Namni tokko waa'ee siiqqee dhiheesse. Namni tokko waa'ee sirna gadaa dhiheesse. Namni tokko ayyaanota Oromooti dhiheesse. Namni tokko maaqmaaqsaa fi hibboo qoosaa takka baacoo waan akkasii dhiheesse. San irratti namni baay'eedha waan aadaa walii yaadachiisee baay'ee gammadanii nutis kan saganteeffannee jirru irreecha dabalatee waggaatti al lama konferansii akkasii akka qopheessinuuf saganteeffannee jirra. Mee waan har'a ta'e kana waan har'a asitti gaggeeffame kana akkamitti ibsina yookaan sochii waldaa kanaa keessatti maaliin narraa kun isteejii kamiiti jechaadha? Sochii waldaa kanaa kanatti gaa inni akka dura akkuma dhuguma isuma kana waan akkana ammaan namni tokko dhuunfatti amma Dr. Kuween hojjettee kana guddifnee bakkatti deebisuudha wanni isaa. Kanaan waan wal jechaan viidiyoo kana adde qofatu hojjetichaadha. Lakki jechuun of course isiidhaa hojjetee isiidhaatitu mata durummaadhaan waan kana qormaata irratti gaggeessuu barbaaddi. Qormaata isiin gaggeessuu kana keessatti namootan hedduudhaatu hirmaataa jechuudha. Especially haga dandeessetti amma kun ka'umsaa fi ka'umsaa kana waan yoggaa jennu isiin waan akkuma isiin nu ibsite sanitti waan bara 2011 irraa eegalteeti kitaaba audio wayiitis qopheessitee kitaaba wayiitis barreessitee isa san irratti Songs of the Exile waan jiru kitaaba barreessitee isa san keessatti waan jiru waan gaafa isii ijoollee taatee maatii isirraa dhagaa guddattee waan tokko tokko kan biraatti walitti qaqqabattee isii san sirba da'umsaa qofa hoggaa dubartiin deessu maal akka jedhamu ijoollee akkamitti hoggaa dabalatti simatan waa'ee san irratti gadi fageenyaan gaa kuni isa duraati
itti fufinsi isaa har'aanta wanni namarraa barbaaduudhaaf isiin asitti dhufte namootan Oromiyaa bakka hunda jiran akkaataa ittiin dhagayanii itti dhagayaa turan san isaanis waan beekan akka isiidhaaf gumaachaniif namni biraatis itti dabalamee ijoollolleen keenya namootan waan kana gadi fageenyaan qorachuu barbaadan faan tumsaas walii ta'anii qormaanni hegeree xiyyeeffatanii waa'ee sirba da'umsaatti irratti xiyyeeffatanii hojjechuudhaaf inni har'aan tanaaf kan irratti hojjetan jechuudha. Tol waldaanii aadaa Dudhaa Oromoo kuni sagantaa yeroo dheeraa fi gabaabduu sin qabdi jedheetan amanaa itti aanee maal amma kan dalagaa maal kan itti fufee kan jiru tokkos ta'e lamas yeroo gabaabaa yeroo dheeraa keessatti waan sammuu keessaa qabdan qabdu. Ammaan dalagaa samaruma kana keessa konferensii tokko ni qopheessina. Samboodhaan immoo akkuma beekamutti bara baraanii irreecha naannawaa kanatti qindeessina qopheessina. Ammaaf wanni sagantaan wal duraa duubaan jiru isuma lamaan kana. Wanni yeroo dalagaan akkasii dalagamu waan yaadumta akkasii yemmuu lafa kaa'amuu fi pilaanii illee bahu yaaddoon guddaan waldaan akkasii kunis ta'e hawaasni walumaa galatti hawaasni Oromoo biyya hambaa dhaaboliin garaagaraas biyya hambaatti maddi aadaa Dudhaa akkasii kun immoo alaalatta biyyatti Oromiyaatti jechaadha. Alaala ta'an waan akkasii kana dalaguu yaaluun attam kam rakkisaadhaa hagam jetaadha. Dhuguma akkuma baay'ee asitti biyya alaa kana waggaa jirru namootan waan aadaa fi duudhaa Oromoodhaa hedduu beekan akkuma nuti as keessatti gabaaboodha jechuudha. Garuu akkasuma namootan waa beekan jiran gadi fageenyaan beekan jiran isaan kana bakka jiranitti barbaannee wanni baasuudha. Akkuma saganteeffametti gaafiin adda addaa dhiyaatanii deebiin irratti kenname mareenis irratti geggeeffamee ture. Gaafiilee dhiyaatan keessaa tokkos lola yookaan waldiddaa oboo fi coora gidduutti mul'atu ture. Viidiyoocha keessatti jechaadha. Gaafii kanaaf kanneen birootiif deebiin kennames kana fakkaata. Aadde Kweekumsaatiin. Wanti oboof coora gargar bahanii wal lolaniifi lola dhaquuf duuluuf lubbuu baasuuf utuu hin ta'in safuu cabsuutu irra jira. Safuu kabajuuf safuu cabuutu irra jira. Oromoon akka inni itti vaayoolensii fi hiiliing ilaalu wal faana jira waan hundumtu konfliktiin yeroo hundumaa it's the given. Konfliktiin society keessa jira. Society keessatti konfliktii jiru sana immoo prevent gochuudha. Lafa itti wal arrabsanii lafa jaalalaa lafa tumsi jirutti wal arrabsanii obsiin arraba kadhee wal arrabsanii sammas irratti goone qofa miti. Safuu cabsuudhaa jedhanii sana godhan dhuguma jette sii ta'uu dide sun dubartiin kana gootu jette miti safuu cabe jechuudha gosan safuu cabsaniitu deebisanii safuu fayyifatu safuu deebisan yoo yaadatta ta'e dhumarratti safuu deebi'ee araaramanii wal faarfatanii wal masifatanii raawwate bakka sanatti akka dhumu fudhachi kaa'e bakka sana malee sirba sana malee sanaafuuti safuu cabila dhugaa kee jette. Seeruma Oromoo keessatti aadaa safuu amma sirba adda addaa sirba dargaggeessaa kan yoo ilaaltan yeroo itti lafa sirba afaan arrabsoo hamaa biheeviyarii hamaa babbadaa agarsiisantu jira. Foollee fakkeenyaaf nan beektan yoo jiraatan sirba ajaa'ibaa mandara keessa deemtee dargaggoon waan baalagee jedhama ammaa kana gooti waan akkasana safuu cabsuudhaaf godhu. Maaliif safuun cabee safuun deebi'uu qaba waan ta'eef safuu deebisuudhaa jedhanii sana godhu. Relief valvii kennaaf societiin Oromoo vaayolensiin akka
akka namni waan hamaa jiru hundumaa gadi ukkaamsee gaaf tokko violence ta'e kan hin xaaxofnetti reliefii kennaaf. Yeroo waan akka sanaatiin itti it's playfully played out. Playful safuu cabsuus playfully dha ta'a jechuudha. Tapha keessa wal arrabsu isa dhugaa waliin arrabsan jechuudha. Dhumate achumatti wal arrabsanii fixanii tapha keessa raawwata garuu lola guddaatti adeemu jechuudha. It's Oromo conflict resolution unity, conflict prevention mechanism, conflict prevention unity. So they do it purposely. So look at the kind of see it's confusing. Dubartiin kana gooti, dubartiin waan hin goone gooti gaafa sana. Waan yeroo kaan hin goone, waan yeroo seerri jiru, yeroo safuun jiru hin goone gaafa safuun cabu sana gooti. Akka safuun hin cabnetti jechuudha. It's luguma confusing fakkaata garuu yeroo ilaalu. Garuu mechanismii conflictiin ittiin prevented ta'u. Utuu conflictiin tuulamee ukkaamamee hin xaaxa'in akkan akkasittiin bahee tapha keessa namni taphatee wal arrabsee isa yeroo kaan waliin jedhe hunda waliin jedhe hunda fagaare waliin jedhe prevented ta'u ni dhugaa conflictiin ni dhugaa akka prevented ta'u sana godhu jedhee kan abdadha akkan amma hubannoo koo garuu xiqqoodha. Wanni gara biraan gaaffiiwwan si deebiseera. Gaaffiiwwan gara biraan waa'ee hundaan deebisu. Obbo kitaaba ati ofii deebifatteeta waa'ee ateeteetiif waa'ee looniin wal qabatee waan jiru sana. Waa'ee aadaa fi amantii sanatti yoo xiqqoo deebi'e kun aadaadha moo kun amantiidha kan jedhu sana. Dura kan yaadadhutti yoon haasa'eera ta'e I think akka sanatti hin baneeyyu. Yoo aadaa Oromoo durii ka bu'uuraa isa duriitti adeemnu jenne aadaaniif amantiin akka itti gargar bahu tokkollee hin qabu. Qallaaf boffee ta'e walitti fohamee gargar bahuuf ta'e faabrikii masaa diigama. Gargar bahuu hin danda'u. Isa bara duriitti yoo deebina ta'e. Yoo guddannee dhufneerraa nutis halagaa wajjin jiraanne halagaa wannis nu wajjin jiraateera amantii adda addaas fudhanneerra aadaa adda addaas barreerraa jennee yoo sanatti as deebine yoo har'a dhufne fast forward har'atti yoo dhufne Oromoo bal'aa Oromoo isa durii bu'uurarraa afaan isaatiif amantii isaatiif wanti hundi tokko ta'e sana miti. Har'a Oromoo bal'aa amantii adda addaa fudhateera. Amantii Islaamaa fudhateera, amantii Kiristaanaa fudhateera. Kan Kiristaanaa ta'e Oromoo miti jechuu dandeenya. Kan Islaamaa ta'e Oromoo miti jechuu dandeenya. Oromoo bu'uura sana qofa jechuu hin dandeenyu. Kun hundi Oromoo hawaasa uummate amantiin kun kiyya jedhee fudhateera. Kanaaf sana dura dhaabbachuu nu hin dandeenyu fedhii sanaa hin qaban ofii gooti. Oromoon bal'aadha. Akka bal'ina isaatti nu bal'anne yaadi keenyas duukaa bal'achuu qabaa kan jedhu sana hin qabaan ofii gooti. So amantiidha moo aadaadha yoo naan jettan isa durii deebifna yoo jenne amantiif aadaa adda baasuu hin dandeessu. Yaa Waaqa maaloo jedhe yaa Maaree yaa Maaram jedhee kadhata. Yoo mucaa sossobatu illee ijoollee illee sossobatu. Sossobata sana keessa kadhaa Waaqaa jira beektu. Callee sossobata aadaa qofa wanti jedhamu jiru. So isa akkatti adda baafatu namatti akkatti of araarfatu abbaatu beeka kan abbaa abbaatiin. It's individual jedhee yaadaan. Isin okay hammi kun amantiidha. Isattiin bu'u hamma aadaan itti fakkaatu akkasittiin hammadha. Sakaanii watti bu'u jechuun murtii abbaa abbaan itti fakkaatu murtii mata mataa. Waan ijoolleen girmaan yeroo jettu ijoollee ta'een argee yeroo ateetee facaafatanii ateetee godhatan akkoontiyya jettee turte. Ijoolleen akka Oromootti ijoollee waggaa 8 gadi akka gadaa duriitti maqaan ishii jedhamti iseedha. Dhiira taate durba taate iseedha ijoolleen waggaa 8 gadi taanaan. Waggaa 8 gadi bakka aadaan dubartii jiru hundumaa ishee waan taateef ijoollee dhuguma akka sanatti arguu dandeessu waggaa 8 gadi. 8 dabarraan itti makoo taate dhiira dhugaa taatee baate jechuudha. Dhiirris dubartiinis akka dubartiitti waamamte ishee jedhamte akka durbaatti waamamte. Sirboota kana keessa yoo walaloo sana keessaniitu ta'e urgeessaa siifa murtuu urgooftee siifa bultuu dhiirri yoo dhalates ishee jedhameeti siifa bultuu ishee jedhamti ijoolleen yeroo hundumaa
So isa sanarraa arguu dandeessa jechuudha aadaa sana keessa. Waa'een maaree fi ateetee kuni maareen kun kan Oromoo duriiti moo kan kiristaanaati moo maariyaamii kiristaanaa sana moo maali kan jedhu sun gaaffii nama mataa nama hundumaa wareerse. Faranjoonni anthropologistoonni lafa hin gaafataa turan sana yeroo dheeraadhaan dura. Gaafatanii maalirra gahanii maara wanti jedhamtu suni diyeetii Oromoo bara duriiti malee kan kiristaanaas dura akka obboleessi kootaaf saayinsii jedhe kiristaanaa dura islaamiif kiristaanota biyya keenya hin dhufin dura kan turte kan jedhu irra ga'ee ture. Jarris akkuma sana jedhu Knudsentu barreessa waa'ee sana kan inni irraa arge maarame dhiirris dhalaanis dubartiinis dhiirris hin ayyaaneffatan waaqeffata ivook godhu maaramisee jettu sana. Amma irreecha yoo argitu ta'e mareewoon jedhan sun mareen sun maaree sana deemaadha kan jedhu qaban. Kan Oromoo duriitti dhiirris dubartiinis waaqeffata maaree. Ateeteen garuu kan dubartii qofaa jedhu jarri. Kan dubartii qofa bulfata dhiirri keessan ga'u bakka ateetee. So dhiirri maareen kan hundumaati. Ani amma dheengadee yoo viidiyoodhuma kana fuudhee Minneapolisiinis dhaqee Kaalgarii dhaqee Winnipegii dhaqee deebi'e. Jimmatti Minneapolisitti mucayyoo Jimmaa tokko meebii isin beektu ta'a Faatee Jimmaa jedhaniin Jibuutii wali turtan Naayiroobii wali turtan beektu ta'a. Mucayyoon seedeesse ateetee dhugaa goone sirba dahaa kan dhugaa goone achitti. Warri Jimmaa dhufanii namoonni gara biraan immoo haati mucayyoo sana Faaxeen biyyatti ergitee baadiyyaa keessaa waraabsiftee sirba dahaa yeroo durbi deessu dubartiin deessu sirban baadiyyaa keessaa waraabsiftee fidde. Maal jedha beektu sirbi sun? Maaree wayyaa maaramee wayyaa maaree wayyaa maaramee wayyaa. Eessaa dhufe? At the heart of the Muslim land. Jimma keessa Islaama handhuura biyya Islaamaa keessaa yuti maaree wayyaa maaramee wayyaa jedha. Is that the Christian Mary? I don't know. Natti fakkaatu. Christian Mary see Kristaanaa sana natti fakkaatu anaan. Ani immoo waan badriin duraan jedhe baay'ee gammade irraa maaliifi isa justify gochuuf as hin jiru. Lakkii keenya miti kan maaramii kan Kristaanaati. Lakkii kan Oromooti hin jennu haa qorannu. Utuu sana jaj gochuun jalqabin dura qorannee bara jaarraa kuma meeqa keessa maaree wanti jedhama afaan Oromoo keessa jira. Sirba Oromoo bara durii keessa jira moo hin jiru? Utuu kiristaaniin dhufin, utuu islaamiin dhufin jira moo hin jiru kan jedhu sana yoo ilaalle meela biyyuma biyyaa amma Jimmaa kanan argaddan waraabeen lafaa qaba. Achitti isin sirbame dheengadda ji'a darbe jechuudha. Jimma Minneapolisitti Little Oromiyaa warra Jimmaati warra Islaamaati kan Oromoo fidaa jennaan sanaan as bahanii kan kiristaanaa miti garuu kan jedhu sanan qaban garuu mee asuma habamu asuma baafnee amalu bakka akkasiitti akkas jedhu karaa Harargee akkas jedhu karaa Walloo akkas jedhu karaa Booranaa akkas jedhu mee sana keessaa booda hagulaallu amma walumatti hafinu waan jiru hundumaa kan jedhu sanan qaban. So akka sanatti isa deebisaa gara biraan wala dhabuun gaaffii gara biraatti kun harkaa No, most probably why I said to our set on Galato. Maaliif yeroo kana qopheesse waggaa 2011tti yeroo CD sana qopheesse maaliif jedhe waan Ruumiyaan jette deeggaruu barbaadeetani yeroo sana qopheesse didhaa waan jedhu tokko qaban ture didhaadha jedhe nama hundumaatti didhaadha jedhe itti ergan ture video kun didhaadha CD kun didhaadha ani waanan beeku godhe isinis waan beektan godhaa gadi babaasaa fidaa wal hagamu jedheetan kan namaarra darbee hojjechuuf utuu ta'e didhaan itti kenne jechuudhaan kan koo hojjedhe isin immoo kan keessan hojjedhaa jechuu koo ture 2011 12 13 14 15 12 13tti kanatu bahe kitaaba kanatu bahe ammas namni asin baasaa jiru
Kudha shanitti ammoo viidiyoo kana bahe mee ammas eegaa jira mee asuma baasaa didhaadha kun ammas iniifis didhaadha baasaa as ani waan hin beeku baasaa isinis waan beekan as baasaa awwaaltan irra teessanii wajjin du'inaa jechuudhaaf ani waan tiruumiyaan jette baay'ee kan ta'e ani kana naa gabbisaa kana naa fidaa jechuun sirriiyyuu miti dhugaa dubbachuudhaaf sirriiyyuu miti hojjedhaa isinis jechuun irratti maaliin isin gargaaru mee hojjedhaa isinis as baasaa santu sirriidha natti fakkaata ammas sanaan adda bahuu barbaada kana hojjedhaa hundi keessan waan hin danda'een isin tumsaa hojjedhaa kan jedhu adda bahuu barbaada hundi keessan galatoomaa as dhufuu keessaniif hamma kana yeroo kana fixattanii as taa'uu keessaniif galatoomaa isin jedhu hundi keessan.